Yooyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Sirni awwaalchaa luba Alamuushitaa guyyaa kaleessaa waldaa Makaana Yesuusii magaalaa Finfinnee kiiloo 5 jirutti bakka hiriyoonni firoottan tajaajiltoonni geggeessonni waldaa fi waaqeffattoonni argamanitti raawwatamee jira. Sirna awwaalchaa irratti waldaan isaanii waldaa warra wangeela Makaana Yesuus Itoophiyaa, tokkummaa waldoota warra wangeela Itoophiyaa, mana maree waldoota amantoota wangeela Itoophiyaa, firoottanii fi firoottan isaanii dhaabbileen ergama biyyaalessaa fi addunyaa iddoon gaddeetti dhaga'ame ibsanii nagaas dhaamanii jiru. Ibsa dhiyaatee fi deebii koo. Ani waldaa kiristaanaa maqaa balleessuuf kan ergame seexana isa Kiristoosiin mormu sana miti. Ani nama gatii Kiristoos baaseen fayyi isa Kiristoos irraa lamaffaa dhalate garee Kiristoos hanqinni geggeessitootaa waldaa kiristaanaa gaafa dubbatamu waldaama kiristaanaa sana guutanii warri ilaaltan namatti sagadaa jiraachuu keessani. Ani biyya lafaa kana irraa kanan sodaadhu tokkichi yoo jiraate dhugaa qofa. Abadan eenyu jalaa ammoo dibbee hin reebu. Baay'een dubbadhu gara ergaa kottan lufa. Dhimmi ani kaawunsilii Makaana Yesuus 19ffaa ilaalchisuun katabe namoota baay'ee dubbachiiseera. Waldattiinis ibsa kallattiin nama dhuunfaa irratti xiyyeeffate baafteetti. Ibsa laachuun gaariidha. Ani sana irraa mormiin qabu. Yeroo ibsi nama dhuunfaa irratti xiyyeeffatu kan barsiisu miti. Harka hoggantoota maqaa hammas ga'u qabaniinis katabamuu hin qabu ture. Ijoon dubbii waan gaafataman deebisuu qofaa irratti otoo ta'ee bareedaa ture. Dhugaa qabnuun ammoo badii keenya wal hubachiifnee dhugichummaa barbaannaa waan ta'eef. Ani waldaa Makaana Yesuus keessatti guddadhe. Dhaladhee maatiin koo achuma keessa jiruun arge. Arras achuma jiru. Haala jireenyaaf jecha qaamaan waldaa kana argadhee keessatti waaqeffachuus baadhus yaadaan achuman jira. Naamusaa fi waaqeffannaan waldaa kana keessatti baratamuu dhugumatti teessoo ayyaana waaqayyootti nama fullaasu. Bilchina dubbii waaqayyoof hafuura hedduutu achi baratama. Kanaaf waldattiin kun ulaa kamiiniyyuu tuqamtee arguu ishee hin fedhu. Gaafan kana dubbadhu bu'uura wangeelaan gaafa ilaalamu akka dooktirinii waldaa tokkootti waldaa kana keessatti dogoggoroonni mul'atan hin jiran jechuu koo miti. Ani duuka buutuu dooktirinii amantaa otoo hin taane giddu galeessaan duuka buutuu Kiristoosi. Kanaaf dhimmi waldaa Kiristoosiin lallabdu kamuu na galcha jechuu barbaadeen. Kallattiin dhimma kootti yeroon ce'uu dhimmi paappaasii buluu waldaa Makaana Yesuus ammatti ajandaa guddaa ta'uu baatus dhimmi gaa'ela saal tokko garuu ajandaa guddicha dhaloonni balaaleffachuu qabu ta'utu irra jiraata. Yaada cuunfaa akkaataa kufaatii waldoota Luuteraanii kaaba Ameerikaa fi Awurooppaa yoon tuqee darbe jalqaba waldoonni Luuteraan kunneen geggeessitoota isaaniitu maallaqaan arrabni hidhame. Maallaqa doolaara miiliyoonotaan ilmaan bineensichaa geggeessitoota afaan cuqqaalan. Isa booda amantoonni akka irratti dammaqanii dubbiin kaafneef tooftaa ittiin namoota lixan irratti hojjetan. Akkanaan taphni itti fufe. Sadarkaa lammaffaa irratti waldaan Luuteraan gaa'ela saal tokkeenii balaaleffatti jechuun qajeelfamoo tokko tokko tumanii waan seera qabsiisan fakkeessuun afaan fajjii uuman. Kun kan godhamuuf amantoonni shakkii akka hin qabneef asitti gaaffii ani gaafadhe darbuu barbaadu. Yoo dhugaa qabaanneef dhugaa wangeelaa irratti qajeelfamni nu baafnu maali? Wangeellichi mataansaa cubbuudhaan gaggaa kanaaf gahaa hin turre moo? Sadarkaa sadeessoo irratti nuti akka waldaatti seera qabna. Bara akkasii seera gaa'elaa saal tokkee balaaleffatu kana baafnee turre. Kanaaf amantoonni keenya sodaa hin qabaatinaa. Namoota cubbuu saal tokkee kanatti kufanii jiran wangeelaan qaqqabna jedhamee amantoonni ammas dhuguma se'anii eeguu turan. Garuu dubbiin waan biraati. Akka isaan jiranitti waan qaqqaban fakkeessanii cubbuu hamaa kana jajjabeessaa turan. Afuraffaa irratti jarreen kun bakkeerraa yoo turan kana caalaatti cubbuun kun waan babal'atuuf akkuma nuuf du'ee Kiristoos isaaniif du'eeraa isaaniin jibbuu hin qabnu ni jaallannaa. Tokkummaa amantoota keessaa fagaachuu hin qaban jechuun gareen ijaaranii waldaatti ol galchan. Waldaa keessatti bakka kennanii fi waan wangeela dhugaa barsiisan fakkeessuun amantootaan walitti madaqsan. Amantoonni akkuma horii madaqoo dabareetti eeganii jara kana foolii baree waliin jiraachuu itti fufe.
Shanaffaa irratti waldaan Luuteraanii kaabaa Ameerikaa fi Awurooppaa itti jabaatanii Waaqayyo nama hundumaa waliif uume jechuun seera gaa'elaa isa ganama Waaqayyo dhaabe cabsuun gaa'ela saaltokkee amma waldaa keessatti eebbisuu irra ga'an. Har'a waldoonni Luuteraan gariin gaa'ela saaltokkee waldaa keessatti eebbisuu sodaatan jara kanaa ofirraa fageessuu hin qabnu jechuun gariin ijaaranii waldaa keessa kaa'atanii jiru. Mirgi isaaniis faallaa wangeelaa kabajamee jira. Gaaffii fi yaada ani waldaa keenya waldaa warra wangeela makaana Yesuus Itoophiyaaf qabu. Akkuma ibsa keessan kana irratti baaftan cubbuu karaa maqee kana balaaleffachuu qabdu. Nutis kanuma isinirraa eegna garuu ajandaadhuma kana boccanii kaawunsiliif dhiyeessuun maaliif barbaachise? Wangeelichi gocha kanaa balaaleffachuuf ga'aa miti moo? Seera itti tumuunoo barbaachisummaan isaa hammami? 2. Xalayaa keessan keewwata 2ffaa keessatti waggaa 10 dura kaawunsilii 6ffaa Gimbiitti gaggeeffame irratti waliigalteen jara kanaa waliin qabdan akka adda citee yaadachiisuun amma garuu riiskiyuu miishin istiraateejii yaada jedhuun haaressuuf akka deemtan tuqtaniitu. Garuu buruqsitanii dubbachuu irratti afaanitti isin qabata. Riiskiyuu miishin istiraateejiin kun maal of keessatti qabata? Ifa godhaa. Hojii kan Global Mission Strateejiidhaan teewooloojii waldatti qabatanii yoo amansiisaa ta'e itti deemuuf akka jirtaniirtan. Wanti baay'ee nama dhibu jechi yoo amansiisaa ta'e jedhu isin eertan kun isinuu waan kanaaf barbaachisummaa isaa irratti shakkii qabaachuu keessani. Maaliif ija shakkiin ilaaltan? Waan shakkii irraa qabdan ajandaa gochuun ammoo miixuu da'umsa hin qabnedha. 3. Namoota duraan wangeela dhugaa nutti ba'anii ofii isaaniifuu deebi'anii cubbuu kanatti kufan dabaree dhugaa itti baana jettan. Isa kanaaf humna hammamii qabdu? Ofiifuu gargaarsa maallaqaaf isaan ilaaltu. Isa kanaaf faayinaansiin keessan hammam qophiidha? Humna namaa baratee fi ayyaana kanaa qabu hammam oomishtan? Jarri warri adiin kun waliima isaaniif iyyuu hin dhaggeeffanne. Gaafa akkas jennu hundumaa isaaniitu cubbuu kana keessa jira jechuu miti. Walakkaa ol gocha kana mormaa wangeela warra ganee kanatti dhugaa ba'aa yaalii hedduu gochaa jiru. Garuu utuma isaan kana gochaa jiranii afurri kun didee babal'ataa jira. Isin isaan itti dhiyoo jiran kana irraa hammam itti dhiyaanna jettanii yaaddu? 4. Dhimmi gaa'ela saaltokkee kun kaaba Ameerikaa fi Awurooppaatti akka mirgaatti heeraaf seera biyyattii qabatee jira. Namni faallaa isaanii deemee argamee yeroo itti yakkamaa ta'u irra ga'eera. Isinoo hammamii jajjabina mootummaa mirga godhee isaaniif balbala bane kana dura dhaabbachuuf humna qabdu? Biyyuma keenya keessatti ilmaan namaa akka baala harcaa'uuf 10 yoo iyyame malee sagalee taatanii beektu? Isaa kan keessatti utuu dhugaa hin ba'iin isa ormaa kamiif ajandaa baaffattu? 5. Dhimmuma kana irratti dhiibbaa jala akka jirtan yaadota gareen keessan miidiyaa hawaasummaa kana irratti dhooban irraa argeen jira. Yoo dhiibbaa jala jiraattan dhiibbaan kun kan akkamiiti? Eenyutu isin irratti gaggeessaa jira? Maaliif ifatti amantootaaf dubbatamuun dhibe? 6. Waltajjii waldootaa Luuteraan kan Ameerikaa kaabaas ta'e Awurooppaa irratti hirmaachaa jirtu. Akkuma isinuu kaasaa jirtan waltajjii kanaatti namoota hirmaataa jiran kana keessaa namoota gaa'ela saaltokkeetti amananiif hin amanneetu jiru. Kanas walfalmii waltajjii keessaan Awurooppaa irraa beekuun danda'ameera. Akkan fuula Feesbuukii obboleessa koo hundummaa keenya kan edited ta'ee view edited story kan yeroo 7 sororame jalaa fudhadheetti waltajjii Awurooppaa kana irratti gareen 2 sexuality according to scripture fi sexuality without scripture akka turan ragaa ba'a. Inumaayyuu warri sexuality without scripture harkaan isin caalu akka injifatamtan dubbattaniitu. Fakkeenyaaf paarlaamaan tokko gaafa wixinee seeraa dhiyeessuu harkaan murteessa. Seerri sun 50 eda'oo tokko yoo darbe harka 49 injifataman sanarrattis inumaa hojjeta. Seeraan mirkanaa'eeraa waan ta'eef warri harka 49 sunneen seerri kun nurratti hin hojjetu jechuun mormuu hin danda'an gaaddisa seeraa biyyattii jala waan jiraniif. Mormuuf nurratti hin hojjetu jechuun garaagarummaa guddaa qaba. Keessaanis kanaanis adda miti. Silumaa miseensa jaraa irraa fagaachuudha malee dhaqxaniitti hirmaattanii harka kaaftanii filtanii filachiiftanii injifatamtanii akkamiin nuti keessaa hin qabnu jettu. Kun waan hin yaadamnedha. Ilaa firoota koo waan tokko jala murree beekuu danda'utu nurra jiraata.
Wangeelli jaalala qofaan hin lallabamu. Bakka barbaachisaa ta'etti alangaa yookaan qacceedhaanis lallabamee jira. Yesus akkuma jaalalaan dubbii abbaa isaa barsiise warra mana isaa keessatti bittee gurgurtu, warra mana abbaa isaa mana daldalaaf xuraa'ummaa gootee uleenis gadi ishee yaaseera. Jaalala kan jettu kun fiixaan bahiin sagalee Waaqayyoo keessatti bakka guddaa qabaattus bakki itti uleen barbaachisu jira. Warri kaaba Ameerikaa fi Awurooppaa jaalala jechaa gadhaa'ota iddoo aarsaatti simatan. Jara kanaaf jaalala caalaa kanaaf galutti dullaatu barbaachisa. Kanaaf jaalala jecha jedhu dhaadannoo godhachuun keessan iji shakkii keenyaa daran guddisee jira. Oromoon gaafa mammaaku dhugaa fi ulfii bulee mul'ataa jedha. Warra har'a darbaa dubbatanis ta'ee warri ija shakkiin taate kana ilaalaa jirtan waan dhufuu teenyee waliin ilaaluuf jirra. Yeroo sana ammoo waan har'a dubbataa jirtan kanaaf itti qabata tokko hin qabdan. Amantoonni waldaa makaana Yesuus keessa jirtan akkasumas waldaa kam keessayyuu jiraattanii kanneen duuka buutuu Kiristoos taatan hundi dhimmi kun waan isin ilaallatuuf jala bu'aatii hordofaa. Wanti dhiibee dhufuu yoo jiraate dura dhaabbachuuf qophaa'a. Goolaba irratti luboonnii fi geggeessitoonni waldaa makaana Yesuus sadarkaa gadii irra jirtan meen jarjarinaatti obsaa. Siniifuu dhaamsi ani qabu hooggantoota keessan gubbaadhaa isin hoogganan irra ija keessan hin buqqaafatinaadha. Waan hin beeknee akka waan beektanii taatanii hooggansa keessan tumsuu qofaaf kan harka reebdaniif yoo taatan isin warra dhugaa barbaaddan otoo hin taanis icciitii warra dhugaan isin barbaadudha. Tarii ammoo hooggansa koof harka reebeen boori gulantaa tokko ol godhadha jettanii mirga keessan gochuu dandeessu. Ittuma fufnaa inuma dubbanna jedhee kan